jireenya qaaluu orotarraa orot deebi'uu kan nyaannu beena yaa'u yookaan dhiqa yaallaa wanti rakkoon hin dhageessisu bolloo riskii malee jireenya qaaluu kanaaf yaa arginu irraa oomishu ani biyyaatu maalumaaf kadhatti orota nama keessee na ciree na deebiste yaa'u yaa haaliqa dandeessa dandeessa waan hundi himachuu hin dandeenyeef yaa hani biyya kun maal yoo taate hoogganaan dabalee baaticha ni jira torbaaf deemaa baay'ee kana malee maal yoo taate orota na barsiistee ni akkana gochuun kun nama gaariidha abbaa fi haadha akkana gochuun gaariidha mee amma juuniin abaaree bar abaartuu biyya bar kuma ta'a miidhamoo maasumaa isheen tuqlaawa yaa rabbi hantu siiga waan hin dhageessisilla rakkoo isiitillee waan hin dhageessisin akkuma isiin urota kana baatii kana naqamaa isaa baatitti khayrii akkasuma ni dhageessila toltuu isii akkasuma ni dhageessila yaa rabbi intarneetii akkana adamu itti maali maaliin isii irraa dhaabbate yookaan qorra deemu Kita mirar betul betul. Lagi bangki dame. Ani bersisa berawal abah bijatin jama. Bersisa lah. Orang bangki itu minta kah? Bangki miti lagi. Orang bangki jadi per di itu gara-gara. Jolle tetin kalau isa sana mambar. Mana kayak kana mau kana sa? Mana kayak kana mau jelek mau kana apa? Kana mah. Mana mau jelek kamani? Gafa tazia san numan duke. Hero mana sangkana mau kana jetin abang kerom sa kana nanjete ber jolle amma. Akas duke ber. Jolle alam nagare itu kena siapa? Jolle itu kota nana bide. Gafa tazia san kalman duke. Mana najera wal deh. Rakko jolle tibin duke sibira. Bilbila kaitille jolle nan maaf kalne te. Lagi yang bilbila kaya ber. Hani malah namni renado unjuru. Jolle te tanatu firom safi antini nabira baratani. Jolle duran jabdu da orapan na singkabdu hafte singkabdu. Jolle sanjabdu tu. Tijamu. Jolle lamanu takko pa bisadar kamalem bani wagga kana mal tani diro. Setijuman apa tu cerita musuh ber. Jolle ma firom sa kaya tu mami. Firom sa be asanti sakiti sa lamanu baranammo orapan na hafte bi. Waan duraan mooraa mana barnootaa san keessatti hirmaatan hundaa'u irraa hin dhabe. Dhiiroo ijoolleen tun maal taatee ta'etu irraatu himee abbaadhaa wajjin mari'adhaa jee isaanillee dubbisee biiroo yaammadhee isaanillee dubbisee akka itti sibira gabbe. Duboo rakkoon tu rakkootame duboo rakkoon isaanuu bira jirti kaa. Rakkoon isaan biraas numa jirti. Haala jirtu rakkoon rabbi ammallee du'aamaan kadhachuu jiraati. Ilmaanuuti yaasuun kadhachuu jiraati lattuun. Rakkoota dhagoolee waan barbaadu. Akkasii ijoolleen gisee wanta jettu daftarumaa fi akka qalamaatii fi mana keessa abbaan keenya nuun lolloluu fi warra hojii hojjetu malee isinillee barnoota maal wanta gootanii miti jeeti dantaa nu dhabee jiran. Deemi atis mana namaa dalagadhu deema atis waan akka baajaaji dhiquu fi oofuu taatu dalagadhu jeeti abbaan keenya barnoota irraa ajaan qabu. Kana qalbiin qabsee jechuufiin mee abbaan isaanii gaayoo dira godhe. Inumaatu waan mana keessatti isaan hojjaasu. Deniitu mas bulan nak kan akka hamaatti ilaalin abbaa firoomsa. Hai. Akka hamaatti ilaalin anaatu ijoollee. Bara akka gorsaatti gorsini bara akkana na hamataniif mana barnoota. Nama dilarra na hamatan kaa kana jechuun. Ana qofa biirootti yaammaddeetiin isaan lamaanuu dubbisee. Isuma qofaaf himu. Anuma qofa ijoolleen nama biraatiif waan takka illee namti ijoolleen kabajaa qabdu ijoollee jajjaalatu. Ijoolleen tun na jararteetiin na dinqitee akkamii amalli isaanii jijjiiramni sun maalirraatti dhufe jechuudha. Akkasitti gama keessan dhufe jechuudha. Takka egaa haati duutee ijoollee walleenuu. Ijoolleen isinii ajajaan ijoollee tana. Soqoo baatii keessatti bara. Midhaan firoomsaan jaaniin san faan bara. Yerritti qishaafa kaasaan ture qishaasan. Qalama kaleen tanaas anumaa gaggeessan uleen. Ulumaan mooraa kiyya keessaa baase. Midhaan jireenyi qaala'oo kana osoo beekuutti hin dalagatan laalli isaan lamaanuu ta'aniitu manarra nyaachaa oolanii. Maal dalagatan isaan barnootuma kanarratti akka jabaatan laala ammaan kaniin siin malachuu dhufe guddaan
Ani fi hojii amma dalagatan baajaaji fi mana namaa dalaguu qabsii kuma takkaatan allaalin booddeen isaanii ijoolleen tun cicimtuudha ijoollee waan bika guddoo doktoraa fi injineraa fi waan garagaraa taatu ijoolleen tun. Sabooddi isaanii bara kan isaanillee miti kan ilmaa kiyyaa hunda rabbi haa tolchuuti. Ilmoo fi waanuma gaariin barbaadaniiti. Akkana. Akka jechuun kiyyaa waanuma nyaachisa anis bara amma dalagachuutti hin jiru naa gartaa. Bara harkuma ilmaa kiyyaatti eeggatu jira. Akkas. Waruma dalagu tanaafiin bara dalagadhaa jaa malee. Firoomsaan sanfaa biirii dhugaaseeti biirii tumaan bitaa oola dhage biirii tumaan bita aloobee biirii waan akkanaaf waan akka daftaraatii fi qalamaa afaan isaan hin gaafatinaa na gaafadhaan jeenii uumamaa ijoollee kalee waan biraa bira katee abbaleetii isaanii tasuudii jirtu mucaa isaanii baajaa joobu malee nuti haajumatee nyaa'uu nutti hin qabuu jaa kanaatu simbira na bichisiisee ijoollee tana gaa walumaan jidduutti eenee barnoota isaanii waa xiqqisoo hafee qabxii gurguddaadhaan yuunivarsiitii akka seenan abdiin qaban ijoollee tanarra. Isaan? Maqaa mana barnoota keenyaa kan yaamsisu gaaffii deebii wal dorgommii garaagaraa ijoollee tana taa gizee hunda dhaabbattee maqaa mana barnoota keenyaa samitti ol kaaftu ijoollee tana. Ijoolleen tun cicimtuudha atis bira dhaabbadhu anis hangaan danda'uun ni gargaara ijoollee tana bika guddoodhaan haa geejjibu du'aa itti godhaadha jechuufin si bira dhufeeti kanaan irraa taqabban. Eegana bira dhufteefu itti karaa dhiiraa kan deemte ijoolleen xiyya waamatti jirtu isaanii naa'imuu feetu bareedaadha tolchitee jirta an akkattuu quban qabu baran an akkuma manaan darirran kanatti achiis haa waa isin dariru duranii soo dura laata. Lakki ijoolleen ciccimtu kanaatu ittiin oofee akkasin na fide sababaa saniif hin dhufee akkasi abbaa firoomsaa. Taate yaa. Galatooma. Silkii takka adda godhame. Halo. Ammaan gabbee mana barnootaarra. Haajuma barattoota tokkoofiin gabbee. Nin deebi'ee waliin deebi'a. Daaritteerri ni jiraati seenaa isinii fixanii. Daaritteerri mana barnootaa jira seenaa. Isinii fixanii seenaa. Maqaa warra barataa tokkootiin dhaqee haajumaafin dhaqee barataa kiyya cimaa firoomsaa sanee kanumaafiin abbaa isaa bira gabbeeti dhumtee lakkii waniin hin dhaqeefi nin deebi'e waliin deebi'e ammumaan bara waliin deebi'e jee ganda sanii gabbeeti hin dhufaa ayyee ifa maqaa silkii bar mana barnootaa irraa ilmaa kiyya si gaafatan lakki waan biraatii fi haajaa takka qaban baallama qabna saniif dawwalanii haajaa barataa tokkootiif hin gabbee deemu. Haya ilmaa kiyya ni jajjabeessa. Jajjabeessuuf maaliin godhuu qabamee maali isaa? Ijoollee tana hamilee kan nuufi waan naan dura. Abdii isaanii fuuldura waan isaan fedhan waan isaan ta'uu fedhan qalamaa fi dabtaraa fi waan hundaan cinaa dhaabbachuu anaa fi atis karaadha. Haftee fi akkanatti haafuu kana cufa atis gama keetiin wanta nu godhi waan isaan barbaachisu atis cufa qabaadhu itti kanni ijoolleen tun abdii biyya tanaati laata. Sibira kutanii biyya tanaaf faayidaa qaban addunyaa tanaaf faayidaa qaban jeetiin abdadha. Ijoolleen tun ijoollee ciccimtuu akkanaa takkaan agarra. Ijoollee mana barnootaa keenyaatti boonnuun ni dha ijoolleen tun. Kanaafiin sitti dhufeeti ijoollee tana waan ammaa xixiqqoo takkaa fi abdii ergachuu fi baallaqa qarshii 2-3 mulla ammaa tana laalin ijoolleen tun biyyaa faayidaa qabdi. Barnootuma isaanii hanga isaan fitanii ingiliffaa bara afaanii haasawanii bar ijoollee akka ijoollee faranjiitti haasoitii bar ijoolleen ta'edha. Akka ijoollee biyya kanaatti ijoollee diriiraatiin isaan amalli isaanii qofa wanni ijoollee kan akkana jaalannuuf nuti manni barnootaa cufa amalli ijoolleen tun irraa jijjiiramuu isaanii kana mataarraa dhukkube maaluma taate ijoolleen tun jedhamu. Bikka takka gadi hin ta'an hojii mana barnootaa kana keessa jirtu hunda isaaniitu keessa ce'ee hirmaatarra. Gaafa deebii yoo jiraatte hirmaannaa garaagaraa gaafa ayyaanaa gaafa walgahii gaafa kaardiidhaa hunda ijoollee ta'an tana ta'an godhu. Kanaafuu eedaan ijoolleen kee kaayyuu siin qabdu tana lubbumaafuu bar haqa raatirraa dhufanii deengadda takka afaan hin loleeni haqa raatirraa dhufanii laaqana godhuu dhiisteetii asaantiin xiyyafaan barnootuma seente barsaa ganamarraa hanga sa'a jaa barattee haqa raatirraa dhufte laaqana dhiisteetuma barnoota seente. Akkasii qormaataa dhiyaate amma kanaafii bar. Mee mana kana keessa wanni ati ilaalimee wanni ati hin jiru. Abbaa waan nama qabbanaa tokko laa nyaachuu namallee nyaachisne tokko
Sanumaan waa xiqqoo tokko sanuu waa xiqqoo tokko. Duroolee sanumaa fi ni hanna. Abbaa sanatti maal si yoo waa xiqqoo tokko waa xiqqoo. Dhume abbanaa waa tokko sanuu digida. Dhume dhaabadha inni nyaataa ittaame shuroo qabbaneetu. Shuroo qabbaneetu. Inumaatu. Sanumaan nyaadha mana barnoota taraa hin deemaa. Ganaa dhiifama baganaa himte bagai waan isaan irra jiran na dhageessiste. Ayyee. An kanuma maallaqa narraa guuranii ala guuruu jiranii seeti. Dabtaraa fi qalama jaaniiti. Akka isaanaan waan hin danda'uun illee ciranii dhaabbadha. Obboleen isaaniitillee gargaarsa hin gaafadha. Akkana kun olaal. Obboleettiin isaanii takkaas akkanuma callatteeti. Mee du'aa hintu godhe si. Isii rabbi du'aa itti godhi rabbi siif haa wanta jiru. Gargaartu akkas godhiiti. Ijoollee tana cinaa dhaabbannu galatooma akkanatti na taqabbaluu keessa. Galatooma. Maashaallah ilmaa kana rabbi ammallee itti haayiduuf gurguddaa osooniin ani itti isaan cimsee gurroota kana itti jijjiirrisee isaan barsiise arra isaan asin jiranii bara anaa booditti hambisu jira malee arra isaan warra biyya kana bulchu warra addunyaa kana bulchuu taa'an isaan anumaatu isaan akka achiin dheenye isaan godhu jira yaa'u lubbumaa bakka jabduu jiranii fi barsiisaan kunuunee mana gurroota irraa ta'ee isaan ijee laffee fuula kiyya dura dhaabbatee miila halaagamii ilmaa kiyyaa akkam bikka kam akka jiramne ammallee gana kana achiin abbaan isaanii barbaachisaa hubana ganaan isaaniif qabsaa. Baaba. Akkame. Yaaluma kiyya dhuftee? Nagaya. Fayyaadhaami. Fayyaadha. Barra wayi dhageesse baaba. Hin dhageenye maaliin dhagaa? Hayi barra Hamzaan Jabuutii kutee jaani. Hamzaani obboleessa kee moo? Obboleessa kee anaaf ilma kiyya moo? Haa Jabuutii kutee jaan. Maaltu? Maki baay'aa jirraa fudhamtee meeqa? Wanti irraan fuune? Fudhamte. Jabuutii kutee jaan ammoo nuti iddoo kutee jaan ammaa ganamaan tanaan dhageen. Jabuutii kutee? Jabuutii kutee jaane kutee. Kutee Jabuutii? Kutee. Naafisiis dhiisee kutee Jabuutii? Kutee. Baguma kutee haa fochitti. Duraanuu akka inni na fayyadu waan beeke. Faayidaan isaa faayiduma guyyaa dhiyootiif malee faayiduma xixiqqoo kana guyyaa torbaanii fi baatiiti malee duraanuu akka inni waggaa dheeraaf na fayyadu niin beeka laata. Waan guyyaa keessaaf yoo na fayyade malee Hamzaan arra baay'aa yoo baay'aa kun fudhamte mee kaartaa qabsiisnee bara. Kaartaan isaa kun mee kaartaa qabsiisnee baajaa harka keenya kan kafaliin mee ilaala kana. Mee obboleessa kee kana laali gaagan laali mee. Silaa baabura san jala bu'ee yoo meeqamta? Haabuu. Silaa du'e yoo. Haabuu annama na fayyadne haabuu karaa fadhe haa dhaqu. Amma laa kan na fayyadu guddaan isin ilaa. Atiif asaanti. Ka faayidaa guddaa qabu. Ka baruufis biyya tanaafis fakkeenya ta'u. Ka biyya kanaafis bu'aa guddaa buusu. Atiif asaanti ilaa amma itti jabaadha barnoota keessan. Gajjaati barnoota keessan itti jabaadha qoodhaa kana daran. Waan isin barbaachisan na gaafadhu. Faayidaa keessa guddaa ammaa yakilaa. Barsaa keessanis amma xiqqoo dura na bira dhufeeti kute. Hayi barsaa keenyaas dhufe? Barsaa keessanis dhufe. Si bira dhufe? Na bira dhufeeti. Haya. Faayidaa keessan waan isin irra jirtan hunda takka takka naa himi. An akkattuu hin dhageenye bar isin qalamaa fi daftara irraa guuruu maallaqa ala fixu jirtanii sensee malee isin eedaan. Bakka guddaa jirtan maqaa mana barnootaa isin illee yaamsisu jirtan. Barbaabaatumaan akkana jirtanii ije ilmoon tiibar akkana jirtii jeeti kafaaruun addan dhaabbanne. Haya. Du'aayin. Barsiisaan keenya moo? Barsiisaa keessanii du'aayii isinii godhee faaruudhaan laala kaa addan dhaabin isin faarsee qoteesi. Jajjabeesii naan jee. An akkattuu wayii isin dhageenya akkana maa naan himinaa meesi. Silaa akka inni naan hin taane isin jajjabeessu. Ittuma hin jiru gizumaa xannaanuu ati nuun loltaame gizee kan baaf. Naa himuu qabdan kaa faayidaa isin irra jirtaniis. Ana baaka isinii fadhi isin lolus. Waan isin ittiin fayyadamu jirtanis barnaa ila. Amma isiniitu faayidaa guddaa qabaati. Namoota keessan baradhaa. Anis isin cinaa jira. Barsiisaanis isin cinaa jira. Barsiisaan keenyuti. Keessanii bar. Bara isinis ilma barsiisaati bar. Barsiisaan abbaa isiniif ta'a bar. Dhageessanii mi? Miyyuu abbaa isin hin taane ayinoo kana laffee istaasii isinii dhufa. Isin ijee
Ainiin ajaa'ibutti hin Hin jiru jiraa bar. bar. Hin jiru. Hin jiru. Waan laal na qofa na eeggatina. Waan isin dhibees barsiisaa gaafadha. Gargaarsa yoo barbaadan illee barsiisaa na haa gaafatanii anumaan hin gaafanne jechuudha jiru laal. Dhageessanii karuma agartanii waan isin barbaachisu barsiisaas gaafadha. Naas gaafadha. Barnootatti isin jajjabeessin amma. Maqaa biyya tanaa yaamsisuu qabdan. Inshaallah. Ni Dhageessanii yaamsi na baaf. nu qofaa miti ka fayyaddan. Biyya guutuu fayyaduu qabdan. Ayyee. Dhageessaa eegoo Aya. kanaan booddee kitaabarraa ol gorogaltee Ayi. duraan maalitti si tumu ture? Duraanii hunda xanneen hin jettaan baaf. Ni nuxanneenii Eh. ammoo yoo nuxannaani ure qonqoon katis hin jirtu. Ah, nama akkanaatiin fedhaame baaf. Hoggotaa dura Ayi, kai ni gizee ta'a. sin jee kaate laal. Aya. Laal ammaa si himadhaan yoo qo'attu malee qonqoon nyaattu. Ayyee. Dubbistu malee bishaan hin dhuytu. Taate. Yoo faayidaa kee arki malee sin dhiisu yookaan mee asaantiin homaa irra jirtan masi. Asaantiin waa laaqana godhuu jirti baaf. Laaqana gochuu jirti. Eh. Hayaa isiis gargaariiti amma Ayi. dafii haa qo'adhaa. Ayyee baaf. Haa kitaaba keessa. Galatoomi. Galatoomi baaf. Haa deemu. Ayi. Galatoomi atiis.